Israa'el haleellaa hospitaala Gaazaatti raawwatteen qondaala Hamaas yaalii irra turan ajjeefamuun himame. Israa'el haleellaa dilbataa gara galgalaa keessa hospitaala Gaazaatti raawwatteen qondaala gameessa Hamaas ajjeesuun dhagahameera. Hoogganaan dhimma mallaqaa garee kanaa Ismaa'eel Birhaawun akka jedhanitti haleellaa Naasaar dhaabbata yaala guddicha kan Yuunis keessatti argamutti raawwatameen ajjeefamuun himaniiru. Qondaalli kun haleellaa qilleensaa guyyaa afuriin dura raawwatame irratti madaa'ee booda hospitaalatti yaalamaa akka jiru himameera. Ibsa waraanni Israa'el baaseen miseensa Hamaas ijoo dallaa hospitaalichaa keessa socho'aa ture irratti haleellaan kan raawwatame yoo ta'u, waraanni Israa'el haleellaa erga raawwateen booda odeeffannoo cimaa walitti qabateen kan raawwate ta'uu ifa godheera. Ministeerri fayyaa Hamaasiin durfamu akka jedhetti haleellichaan ogeessota fayyaa dabalatee namoonni hedduun akka ajjeefamanis kaaheera. Ministeerichi itti dabaluudhaan akka ibsetti sababii haleellaa kanaatiin hojjettoonni hospitaalichaa miidhaan irra gahee naannichaa gadhiisanii bahaniiru jechuun dubbateera. Israa'el irra deebiidhaan hospitaalonni dahannoo Hamaasii fi meeshaa waraanaa akka itti kuusaa jiran shakkuudhaan kan haleeltu ta'a jedhan. Manni murtii Kooriyaa Kibbaa ministeera muummee deebisee itti aanaa hoogganaa gochuun ramade. Manni murtii heera mootummaa Kooriyaa Kibbaa ministeera muummee biyyattii Han Daak-soo aangoo irraa kuffisuu isaatiin yeroo ammaa kana deebisee itti aanaa pirezidaantii gochuudhaan ramadeera. Han muddee darbe keessa yeroo pirezidaantii biyyattii Yoon Suuk Yool erga seera waraanaa labsuudhaaf yaaluun wal qabatee hojii irraa dhorkamuu fi paarlaamaa irraa aangoodhaan kaafamanii ture jechuun kan yaadachiisudha. Haa ta'u malee Han aangoo irra kan turan torbaan lama qofa akkuma turaniin miseensonni mana maree isaas aangoo irraa kaasuudhaaf sagalee kennaa tureera. Ergasiyaas Kooriyaa Kibbaa keessatti itti aanaan ministeera muummichaa Choi Song-mok durfamaa tureera. Kooriyaan Kibbaa erga yeroon sun darbee booda waraana kaa'uudhaaf yaalii kaaseen jeequmsa siyaasaatiin bittinnaa'ee tureera. Battalumatti gaheen pirezidaantii itti aanaa fudhatanii yeroo muraasa booda Han abbootii murtii haaraa mana murtii heera mootummaatti akka hin muudamne ugguree ture. Kunis waan mormitoonni carraa Yoon aangoo irraa kaafamuu ni fooyyessa jedhamee yaalaniif. Kanarraa kan ka'e Han aangoo irraa kaasuudhaaf sagalee kennuu kan jalqaban yommuu ta'u, haa ta'u malee abbootiin murtii wiixataa har'aa aangoo irraa kaafamuu aangoo kana kuffisuudhaaf sagalee torba keessa mormiin tokko isaan mudateera. Murteen kun erga labsamee booda manni murtii heera mootummaa murtii ogummaa qabu kennuu isaatiin nan galateeffadha jechuun mootummaan sirriitti deebisanii ijaaruudhaaf ni fayyada jechuun kaasaniiru. Morkataan pirezidaantii Erdogaan hidhamuun booda tarkiitti mormiin cimee itti fufe. Namoonni kuma kurnan lakkaa'aman kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti daandii irratti bahuudhaan morkataa pirezidaantii Rasiib Xayyib Erdogaan hidhamuu fi malaammaltummaan himatamuu mormaa jiru. Kantiibaan magaalaa Istaanbul Ekraam Imaamooglu paartii isaa Rippaabilikaan Piipilsi Paartii jedhamuun bakka bu'ee filannoo pirezidaantummaa bara 2028 biyyattiitti geggeeffamu pirezidaantummaadhaaf kaadhimamuuf ture. Paartichi yeroo ammaa kana kaadhimamaa kana filachuudhaaf dilbata kaleessaa qora taa'uudhaaf saganteeffatee ture garuu osoo sagantaan kun hin milkaa'in mootummaan nama siyaasaa kana qabee hidhe. Sababa kanatti biyyattii yeroo ammaa hokkora guddaa keessummeessaa kan jirtu yommuu ta'u waggoota kurnaniif darbee kan hin beekamnedha. Poolisoonni hiriirota irratti gaazii imimaanessuun dhukaasuudhaan humna bishaanii fi akkasumas barbareedhaan ni bittansaa jiru. Imaamoogluun dantaa siyaasaaf jedhamee sirriin irratti xaxame kan jedhu yommuu ta'u, to'annoo jala ooluu isaa dura yoomuu hin jilbifadhu jechuun X irratti barreessee ture. Pirezidaantii Erdogaan hiriira mormii kana balaaleffatanii paartiin Imaamooglu kunis uummata nagahaa dowwaa isaanii raasaa jiru kan jedhee fi uummata kana nagaa dhorkanii mankaraarsaa jiru jechuunis himateera. Hiriirtonni dilbata edaa walitti aansuudhaan halkan shanaffaadhaaf daandii irratti bahuun mootummaa amma biyya bulchaa jiru mormaa jiru. Erga hiriira mormii ebla bara 2013 kan gaazii jedhamuudhaan beekamutti hiriirri ammaa kun kan lammaffaa yookaan biyya keessatti geggeeffamee kan hin beekne isa lammaffaadha jedhama. Aangawoonni mootummaa Tarkii Imaamooglu dabalatee namoota 100 yoo hidhan namoonni siyaasaa gameeyyiin gaazexeessitoonnii fi namoonni biizinasii hedduunis as keessatti akka argaman ragaan ni kaahama. Imaamooglu yeroo jalqabaaf to'atame roobii darbe bitootessa 19 bara 2025 yoo ta'u hiriirri mormii kun garuu hanga har'aatti itti fufee jira. Amma mana hidhaa galee kan jiran yommuu ta'u achi yoo baanis mormiin akka dhaabbatu garuu ni eegama.
Erga namni siyaasaa pirezidaantii Erdogaan morkatu beekamu kun aangoota mootummaan to'atame as hiriirri mormii gaggeeffamaa jiru irratti namoonni 700 caalanis hidhamaniiru. Tiraamp, Haarisii fi Kilintan icciitii US akka hin arganne dhorkaman. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp eeyyama pirezidaantii itti aantuu duraanii US Kamalaa Haaris odeeffannoo icciitii biyyattii akka hin arganne jedhanii dhorkaniiru. Haaris filannoo pirezidaantii Ameerikaa bara 2024 Doonaald Tiraampiin mo'aman. Aangoonni duraanii Ameerikaa odeeffannoo icciitii biyyattii si'achi akka hin argamne kan dhorkaman Haaris qofaa miti. Ministeerri dhimma alaa duraanii US Hilarii Kilintanis akkasumas kan hin arganne yommuu ta'u Tiraampiin dhorkaniiru. Tiraamp aangoota duraanii US qeeqaa turan irraa eeyyama kana kan dhorkan yommuu ta'u eeyyama pirezidaantii duraanii Joo Baayiden akkasumas kan maatii isaanis akka dhorkan dubbataa turaniiru. Namoonni kun eeyyamni isaan odeeffannoo icciitii akka argatan qaban faayidaa biyyaalessa keenyaaf gatii waan hin qabneef eeyyamni isaanii akka dhorkamu murteessa jechuun Doonaald Tiraamp dubbateera. Akkaataa kana dura tureen garuu aangoonni duraanii icciitii Ameerikaa akka baran kan eeyyamamaaf ture. Dhorkaan kaa'amee akka jedhutti odeeffannoon icciitii bira hin gahu guyyaa guyyaatti odeeffannoo pirezidaantiif dhiyaatu hin argatan jechuun kaaheera. Akkasumas odeeffannoo qaamolee tikaa jalaa kan jiru kan dhorkan yommuu ta'u akkaataa murtee kanaan odeeffannoon argaman akkasumas dhaabbilee mootummaa eegumsi cimaan taasifamuuf kana dura keessaa saneen irraas dhorkaniiru jechuun gabaafameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessanii kan hanga ammaatti dhaggeeffattaniidhaaf turtiin waliin gootaniif galatooma. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaaf qabanne isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis naffeera. Oduu keenya guyyaa har'aatiin kan biyya keessaa fi biyya alaatis qabanneetiin jirra. Oduu biyya keessaaf qabanne keessaa biiroon nageenyaa Tigraay dhiyeenya kana kan irratti himannaa banameef deebii kennuun dhagahame. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru ammoo Tarkiitti hiriirri mormii guyyaa 5ffaadhaaf cimee itti fufuun isaa akkuma dhagahametti jira. Kanaaf kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaannaa hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Karoo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu barreessaa. Eertiriyaa fi Masriin hirmaannaa biyyoota daangaa galaana diimaa hin qabne akka hin fudhanne ibsaniiru. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii fi Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Usmaan Saaleh hirmaannaa biyyoota daangaa galaana diimaa hin qabne akka hin fudhanne ibsaniiru. Akkasumas eegumsaa fi bulchiinsa galaana diimaa hojii biyyoota galaana kana daangessan ta'uu akka qabu kan hubachiisan yommuu ta'u, qondaaltonni lamaan kana kan ibsan guyyaa kaleessaa bitootessa 23 bara 2025 Kaayirootti dhimma tasgabbii naannawaa karaa Somaaliyaa itti deeggaranii fi haala yeroo Suudaan keessa jiruu fi nageenya galaana diimaa irratti marii taasisuu isaanii miidiyaaleen Masrii gabaasaniiru. Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Usmaan Saaleh ergaa pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii irraa pirezidaantii Abdul Fattah Al-Siisiidhaaf ergame kennuu isaanii kan dubbate yommuu ta'u, ergaan pirezidaantichaa kun walitti dhufeenya gamlamee biyyoota lamaanii fi dhimmoota waloo isaan irratti kan xiyyeeffate ta'us ni ibsa. Marii kana irratti ministeerri dhimma alaa Masrii Badr Abdallaatii fi itti gaafatamaan nageenya biyya Meejar Jeneraal Hassan Rashid akka argamanis gabaasaaleen kun eeraniiru. Mariin Usmaan Saaleh fi Al-Siisii irra caalaan gaanfa Afrikaa irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, dubbi himaan isaanii Muhammad El-Shanaawiin ibsaniiru. Biyyoonni lamaan Somaaliyaa gargaaruudhaaf kutannoo akka qaban kan himan yommuu ta'u, dabalataan dubbi himaan Muhammad El-Shanaawiin akka himanitti Suudaan keessatti nagaa fi tasgabbii buusuudhaaf qondaaltonni lamaan marii isaanii jalqabaniiru jechuun kaaheera. Galaana diimaa eeguu fi bulchiinsa yookaan bulchuun dhimma galaanaa ijoo biyyoota galaana diimaa kanaan daangeffamanii qofa ta'uu qaba kan jedhu Al-Siisii fi Saaleh akeekuu isaanii fi hirmaannaan biyyoota daangaa galaana diimaa hin qabne akka hin fudhatamne ibsuu isaanii dubbi himaan pirezidaantii Masrii dubbachuu isaanii gabaafameera. Haaluma wal fakkaatuun torbee darbe ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Usmaan Saaleh gara Riyaad dhaquudhaan erga pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii irraa ergame dhaalaa gonfoo Saawud Arabiyaa Biin Salmaanitti kennuu isaanii odeeffannoon Masrii odeeffatame ni yaadachiisa. Ministeerri dhimma alaa Eertiriyaa Usmaan Saaleh ibsa torbaan darbe laataniin hawwii Itoophiyaa dogoggoraa fi yeroon isaa kan irra darbe jechuun dippiloomaasii yookaan karaa waraanaanis ta'e ulaa galaanaa argachuuf taasifamuu kan fudhatama hin qabnee fi biyyi isaanii burjaaja'aa jiraachuu jechuun kan eeranii fi kanaaf hawaasni idil addunyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa gochuu akka qabus gaafataniiru. Hariiroon biyyoota lamaanii waggoota 12 booda bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad murtee koomishinii daangaa Eertiriyaa fi Itoophiyaa fudhachuu isaanii erga beeksisanii booda sirreeffamee wal ture. Haa ta'u malee waraana waggoota lamaaf naannoo Tigraay keessatti geggeeffamee tureen akka dhaabbatuu fi waliigaltee Piriitooriyaa erga mallattaa'ee booda
hariiroon biyyoota lamaanii fooyya'aa ture gara duubaatti deebi'een dhagahame. Itoophiyaatti barattoonni miiliyoona 7.2 sababa rakkoo nageenyaan barnootaan ala ta'uu ministeerri barnootaa beeksise. Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa naannoo adda addaatti uumameen barattoonni miiliyoona 7.2 ol ta'an gara mana barnootaa isaaniitti akka hin deebine ministeerri barnootaa ifa godheera. Profeesar Birhaanuu Naggaan kana kan dubbatan waltajjii sosochii barnoota naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti gaggeeffamaa jiru irrattidha. Waltajjii kanarratti pirezidaantiin naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa dabalatee qondaaltonni ol'aanoon mootummaa fi qooda fudhattoonni biroon hedduun argamaniiru. Ministeerichi haasaa waltajjicha irratti taasisaniin Itoophiyaan naannolee tokko tokko keessatti rakkoo nageenyaa mudateen barattoonni miiliyoona 7.2 ol ta'an gara mana barumsaa isaaniitti akka hin deebine dubbatanii turan. Walitti bu'iinsi hiree gara fuulduraa daa'immanii fi dargaggoota kana gufachiisuu waan ta'eef furmaanni hatattamaan kennamuu akka qabus cimsanii gaafataniiru. Pirezidaantii naannoo Amaaraa kan ta'an Araggaa Kabbadaa gama isaaniitiin qooda fudhattoonni miidhaa hamaa damee barnootaa naannichaa irra gahee qolachuudhaan haala baruu fi barsiisuu duraan turetti deebisuudhaaf tumsa akka godhanis gaafataniiru. Naannichatti bara barnootaa kana barattoota miiliyoona 7 galmeessuudhaan barsiisuudhaaf karoorri jiraatus rakkoo nageenya naannichaatiin wal qabatee barattoonni miiliyoona 2.8 qofa akka galmaa'an kaaheera. Rakkoo kana furuudhaaf bara barnootaa kana keessatti galmee idileessam marsaa lamaatiin gaggeeffameen barattoonni 76,000 qofa galmaa'us kaahaniiru.